Tunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixataa jimaataa galgal sa'aatii 2 akka haga sa'aatii 3 meetira baandii 1925 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu kaarraa kun ammaan tan jalqabna. Babarootoolee galchumalleen sannagayaa ansoora alakeetti san keessummeessaadhaa roobii gurran dhalaan 22 bara 2017 raadiyoonii Voa Afaan Oromootiin raadiyoonii fi televezyiiniin Naayil Saatiin sanii dabarsuu jirru caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna. Kan oduu dubbisu antuu jubee horaatii mataan oduu pirezidantiin Somaaliyaa haaraan sirna hirbuu seenuudhaan aangoo qabatan. Gamkaaniin ammoo qophiitiin hardhaa keessaa tokko ka duraan inni biyya namaatiif baasuu fi seer duraan inni biyya nama baasuuf baafate kaani mana murtiitti irratti hambise. Bulchiinsi mootummaa Doonaald Tiraamp ammallee haja jaaraa baqataa Ameerikaa keessa seer malee jiraataa jedheen achii baasuuf qophaa'u jira. Yaadigee fi paartileen mormituu Itoophiyaa jiran dhiyootanaayyuu yaad waliin isaan hojjechiisuu danda'u jedhan irratti mari'atanii karooraallee baafachuu fi falachuu jiran. Dhaabbii mirgaa nama Amnesty International ardha gabaasa haaraa baasee Afrikaa keessatti lola irreen nama bulchuu fi seer malee nama hidhuuni ardii tan gara hamaa geessuu jira jechuun dubbate. Pirezidaantiin Somaaliyaa haaraa'ee nagaa biyyi suni eega horii uummataa badii dhowwuu fi kakachuun ardha hojii jalqabu waan arsanii qopheessan keessaa tokko oduu tasaanaa tujube. Pirezidantiin Somaaliyaa haaraan har'a sirna hirbuu seenanii jiran sirna sanarratti haasaa dhageessisaniin biyyattii waraanaan bututte tasgabbeessuu jalqabuuf waadaa seenuudhaan hojii isaa garuu waggoota hedduu fudhata jechuun akeekkachiisan gabaasaa Mohaammed Olaad jaallannee dhiyeessa. Mohaammed Abdullaahi Mohaammed yookaan maqaa Farmaajoo jedhamuun ka beekaman har'a Moqdishoo keessatti kakatanii aangoo qabatan. Sirna kanarratti hoogganoota mootummaa kutaa sanaa 3 fi kan Yuunaayitid Isteets dabalatee dippiloomaatota hedduutu argame. Pireezidaantichi lammiiwwan Soomaaliyaa biyyattii seera eegsisuu irratti na gargaaraa jechuun gaafatan. Walitti bu'iinsa gosaa fi hidhattoota musliimaa fi caama biyyattii keessatti irra deddeebi'ee ga'e sana dhaabuufis naa birmadhaa jedhaniiru. Rakkoo Soomaaliyaa keessa darbaa jirtu kan waggootii 20 caalaa lakkoofsisee jira. Rakkoo hundumaa furuuf immoo sichi waggaa 20 barbaadaa jedhan. Amma aangoorra turu waggaa 4 keessatti rakkoo jiru furee xumuruu hin danda'u jedhu. Kanaaf rakkoo barbaachisaa fi gurguddaa nageenya caamaa fi heeraaf seeraan hojiirra ooluu sana dabalatee waan jiru adda baafachuuf na gargaaraa jechuudhaan murtii haqaa fi araaraa argamsiisuu irratti fuulleeffatan. Erga pireezidaantichi haaraan kan Soomaaliyaa kana jedhanii booda Biriteen gargaarsa doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 25 kennuuf waadaa seente. Kunis uummata Soomaaliyaa keessaa miliyoona 1 ta'aniif gargaarsa nyaataa waliin ga'uuf akkan oolu ta'uun ibsameera. Pireezidaant Farmaajoon malaammaltummaa faccisuuf dhaadatan. Mootummaa fi uummata gidduutti wal amantaa dhabiinsa jiru iddoottan deebisee sirreessaa jedhu. Mootummaa koo keessatti jecha Soomaaliyaan biyya malaammaltummaan beekamte jedhamu san jijjiiruuf waadaan seenaa jedhaniiru. Sirni kun dirree xayyaaraa Moqdishoo kan loltoota gamtaa Afrikaan eegamu keessatti gaggeeffame. Farmaajoon filannoo gaggeeffameen injifachuun waan ajaa'ibsiisaa ture. Kunis pireezidaantii fi muummicha ministeeraa biyyattii akkasumas kaadhimamtoota kan biroo 20 injifachuun ture. Muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalenyiif pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keenyaattaa mootummaa Farmaajoo waliin hojjechuuf waadaa seenaniiru. Soomaaliyaatti ambaasaadarri Ameerikaa Steefan Shuwaartz sirna har'a gaggeeffame irratti Farmaajoon sadarkaa deeggarsa olaanaa qabachuusaa sirna har'a gaggeeffame nu mul'isaa jedhu. Dhiittaan mirga namaa Afrikaa keessaa ka biyyooti 11 keessumaa hammaataa adeemu Amnesty Internationalitti daayirektarri naannoo gaanfa Afrikaa fara gurguddaa Mutoonii Waanyeekii beeksaniiru. Abbaan irrummaa hammaataa adeemu walitti bu'iinsi hiriirtota nagaa irratti haleellaa raawwatamu muddama siyaasaa jibbiinsi gosootaa kanneen dhiittaan mirga namaa Afrikaa keessaa ittiin gaggeeffamu ta'uu Amnestiin beeksiseera. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna.
Daayrektara olaanaa gumrukii duraanii obbo Malaakuu Faantaa dabalatee itti gaafatamtoota waajjiraalee olaanaaf daldaltoonni himannaa abbaan alangaa irratti dhiyeesse akka ofirraa ittisan manni murtii olaanaa tokko murteessee jira. Himatamtuu tokko irratti garuu ofirraa ittisuun utuu hin barbaachisin walaba gadhiiseera. Abbaan alangaa federaalaa waggooti 3 dura yakka malaammaltummaa hamaan himannaa kana irratti dhiyeesse obbo Malaakuu Faantaa, obbo Gabra Waahid Gabra Giyoorgis, obbo Amoonyee Taaggala, obbo Tamasgan Gulaal, obbo Sheetuu Giraf, obbo Yaalew Buulaa kanneen jedhaman aangawoota sadarkaa olaanaa gumrukii akkasumas daldaltoota beekamoo obbo Naggaa Gabra Egzaabeer, obbo Katamaa Kabbada, obbo Geetuu Galateef, obbo Gabra Sillaasee Gabre himannaa irratti dhiyaate akka ofirraa ittisan manni murtii federaalaa kutaa lidataa dhaddachi yakka 15ffaan murteesseera. Murtii kanaan garuu naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa keessa jiraattu ka ta'an ka magaalaa Adaamii Tulluu umriin isaanii waggaa 59 aadde Shittuu Nagaash himannaa malaammaltummaa irratti dhiyaate ofirraa ittisuun utuu hin barbaachisin walaba gadhiisee jira. Manni murtii Afrikaa kibbaa karoora mootummaa mana murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaa ICC keessaa ba'uuf qabu fudhatama dhabsiise. Karoorri mana murtii Zahee keessa maadheffate keessaa ba'u faallaa heera biyyaa ta'uu har'a beeksisee jira manni murtichaa. Sababiinsaas paarlaamaan mana murtichaa keessaa ba'uuf iyyata utuu hin dhiyeessin nun mariisisnee jedheera. Afrikaan kibbaa ICC keessaa ba'uuf waggaa darbe ka karoorfate kafalmisiisaa ta'ee fi yakka waraanaa ICC'n barbaadaman pirezidaantiin Sudaan Omar al-Bashir biyyatti erga daawwatanii booda. Akka waliigaltee ICC'tti biyyoonni miseensa ta'an bakka mana murtichaa ta'uudhaan ajaja hidhaa darbe hojiirra oolchuuf dirqamatirra jira. Afrikaan kibbaa garuu al-Bashiriin hidhuu diduudhaan waliigalteen sun seera walabummaa dippiloomaasummaa faallessee jettee jirti. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri nagaa eegumsa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsi imaammata koolugaltootaa eeyyama hin qabaatin kanneen miliyoonaan lakkaa'aman biyya ofiitti deebisuu tolfachuusaa beeksisee jira. Ministeeriin nagaa eegumsaa biyyaa Joon Keelii karoora kana kan ifa taasisan kaleessa innaa ministeerri isaanii attamiin ajaja olaanaa Tiraamp baatii darbe hojii dabarsan hojiirra oolchuu hin danda'amu innaa beeksisanitti gabaasaa Jesuusenmen Onii soraa dhiyeessa. Bulchiinsi pirezidaant Tiraamp ajaja baas kana torbaan kan keessa mallatteessaa jedhanii teegan ka durii baas kaani mana murtiitti irratti kan ammoo irra fudhatamuun fudhatuun wama waliin laallu. Akkuma taateefu ajaji baasan kunin warra seera baqataan guutin iyyuu Ameerikaa jiraatu ofirraa galchuuta biyyi isaanii deebisu. Ajaji lameen nagaa biyyi keessa Ameerikaa dhiyoo tana baafte ajaji duraan mani murtii Ameerikaa Tiraamp irraa fudhachuu didellee caaluun ooledan. Ajaji kun akka daariin Ameerikaa biyya akka Meeksikoo fa'aa waliin qabdu akka dansaa jabeessanii eegan namni gamasiin baqatee Ameerikaatti akka hin baafan ofirraa eegu warri seera malee biyyitaan dhufu jedhanii qabanii biyyi isaanii deebisuu fi ulfinnaan biyyi isaanii deebisuu jedha White House. Kiiloomeetira bal'oo Ameerikaaf godinii waliin qabdu hedduu qabdu kiiloomeetira kuma hedduu tan akkamiin eeguu akka danda'an irratti White House nama hojjettoota hedduu 15,000 qaxaruuf deema. Shiin Spaayiser oduu himaa bulchiinsa mootummaa Ameerikaati. The message from this White House and from the DHS is that those people who are in this country akkana jedha ergaan White House fi dameen nagaa Ameerikaa warri as jiru nagaa Ameerikaatiif kabala ta'uu danda'u ka wanjal gurguddaa hojjate jalqaba warra biyya tana baasan keessaa tokko tana jabeessinee dubbannaa jedha. Ameerikaan biyyi baqataati nama miliyoon kurnyi ta'utti waraqaata seeraa Ameerikaa don qabaatin biyyi tana keessa galmee barbaachisu don qabaatin as keessa jiraata. Warri kun maatii horate abbootiin seeraa ammoo jarkaan akka mirgi isaaniilleen eegamuuf gaafachuu jira. Bulchiinsi pirezidaant Tiraamp ammoo seera pirezidaantiin Ameerikaa qabulleen kan ittiin hojjechuu danda'u jedheetiin mana murtiitti jabeesseetiin dubbachuu jira. Wamtaateefuyyuu nama hedduu tarmaa biyya tana keessa baasuuf deemanii mana murtii irra fudhatamuun fudhatu walumaan ilaalla. Pireezidantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp seera inshuraansii fayyaa kan pireezidaant Obaamaan dabarsan hambisuuf tattaaffii isaan godhan mormuuf hiriira geggeeffame fudhatama dhabsiisan. Tiraamp ergaa Tiwiitarii kaleessa maxxansaniin akka jedhanitti jamaan aariin guutame kan kutaa seeratumtoonni Rippaabilikaanotaa keessa jiraatanii dhugumatti leellistoota yaada madaalawaa qabaniin karoorfamee nama gaddisiisa jedhan. Innaa koongiresiin torban tokkoof boqonnaa ba'utti seeratumtoonni Rippaabilikaanotaa hedduun uummata sagalee kenne inshuraansii fayyaa Affordable Care Act yookaan Obaamaa Care jedhuun beekamu dhabamsiisuuf tattaaffii isaan godhan balaaleffachuutu isaan mudate. Namoonni hedduun inshuraansiin kan Obaamaa Care bakka bu'u hin jiru taanaan inni of harkaa qaban akka isaan harka turu gaafataa jiran oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Tammantan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Amnesty International dhaabii mirga namaatiif falmu ardha gabaasa haaraa baase. Afrikaa keessatti namni hiriir nagaa ba'u hidhuu fi waan hedduu tolchuun lolii jiraachuun irreen nama bulchuun nam biyyoorma uf keessatti jibbuu fi muddamsuun siyaasaa ardii tana waan akka malee yaaddessuu jiraaf gara maaggeessuu jira keessa tokko jedha. Oduu tana Jiil Kireegitti Naayiroobii nutti erge jaalanne. Amnesty International gabaasaasaa kan addunyaa Naayiroobii irraa har'a baase kanaan jaarmayichaaf biyyootii gaanfa Afriikaaf biyyootii hara gurguddaaf itti gaafatamaa akka ta'an daayirektar jechuudha Mawutii Wanyeeki akka jedhanitti dhiittaa mirga namoomaa addunyaa irratti dhaqqabaa jiru keessa biyyootii 11 ka ta'an irratti qorannaa gaggeeffame akka fakkeenyaatti lafa kaa'an. Joon Biraawun lammii Ameerikaa aarii qabudha. Hedduu nama mufatu. Nuuf kalchaa dhaggeeffatoota keenya mormitootaaf obsa dhabuun. Obviously, none of us would deny that we're seeing growing or higher than usual. Mormitootaaf obsa dhabuun dabalaa akka jiru dhugaa hundi keenya haaluu hin dandeenyedha. Burundii, Eertiraa, Itoophiyaa keessatti maqaa labsii yeroo hatattamaan mormitoota irratti tarkaanfiin fudhatamu akkasumas Keeniyaa keessatti haala sirnaawaa hin taaneen kanneen kabajamuu mirga dhala namaaf falman irratti tarkaanfiin fudhatamu gama kaaniin Sudaan Kibbaa keessatti uummata walitti qabanii hidhuun Sudaaniif Taanzaaniyaa keessatti baratamaadha. Biyyooti Afrikaa hanga tokko keessatti raafamni hammaachuun keessumaa immoo hoogganoonni Afrikaa hangi tokko aangoo gadhiisuu diduun yaaddessaadha jedhu Wanyaakiin. Not too long ago we were celebrating the end of many conflicts within Africa. Walitti bu'iinsa Afrikaa keessaa gara xumuraatti deemaa jira jennee erga dubbannee yeroon isaa fagoo miti. Waggaa 10 kan guute ta'us yeroo ce'umsaatti ilaalamaa ture. Heera irratti hundaa'uun waggaa 5 jijjiiramuu qaba. Garuu amma maal argaa jirra? Aangoo walitti dabarsuun hin jiru. Jijjiirama fiduuf yaalii ta'an ni argina jedhanii garuu rakkoo jiran hundumaa irratti hojjechuuf waggaan 10 dhugumaan ni ga'a jechuun gaaffii dhiyeessan. Garee hundumaa hirmaachisuu dhabuun immoo walitti bu'iinsa fidaa jedhaniiru. Biyyooti kutaa Afrikaa dhiyaaf waaltaa keessatti Amnesty Internationaliif ittaanaa daayirektara akka ta'an Steve Coburn akka jedhanitti biyyooti hundumaa kanneen qorannaan keessatti gaggeeffame hiriirri dhorkamuusaa, hiriirtonni hidhamuu, namni 8 yookaan 9 ajjeefamuu ni arginaa jedhani. So I think we're seeing a growing crackdown on free protest. And I think the other kind of major trend namoota walabummaan hiriiran irratti tarkaanfii fudhachuun dabalaa akka jiru argaa jirra natti fakkaata. Kana malees kutaa sana keessatti walitti bu'iinsi babal'ataa akka jiru argina. Kutaalee hara gurguddaa kan akka Chaadiif kutaa naannoo Boko Haram to'atu naannoo Saahel kan Riippaabilikii Afrikaa waaltaa keessatti haalli kun babal'ataa jira. Garuu naannoon nuti kun akka gaggeeffamu hin argines jira. Afrikaa kibbaa kan ilaaleen aangootiin kun falmii qabu. Biyyattiin mirga dhala namaa kabajsiisuuf yaaltus garuu dhimmi jiru diigamaa jira fakkaataa jedhu. The political tensions, the xenophobia towards migrant workers. Muddamsi siyaasaa dabalaa jibbi godaantota biyya alaa irratti hammaachuun kanneen dahannaa siyaasaa gaafatan yaaddoo guddaa qabu. Sababiinsaas hooggansa barbaachisu Afrikaa keessatti qabaachuuf haamlee barbaachisuun qaban. Qabsaa akka ta'an Boniface Mwangi gabaasni Amnesty International Keeniyaa keessatti yeroo ba'u achitti argamanii turan. Gabaasa Keeniyaa ilaalchisee bahe irratti qalbiin caqasanii jiru. Baatii waxabajjii darbe abukaatoo tokko namni inni dhaabatee fi shofeerrisa ajjeechaa irratti seeraan ala gaggeeffame irratti fuulleeffatan akkas jedhu. But I think we need to go beyond reporting. That's my call. We need to do more than this. Gabaasuu qofatu hin taane sana bira darbinee caalaatti irratti hojjetamuu qaba. Kana caalaatti hojjetamuu qaba. Amnestiin hojii gaarii hojjete garuu namoonni ajjeefamuu kana dhaabsisuudhaaf maaltu hojjetamuu qaba?
Amnestiin akka jedhutti Afrikaa keessatti milkaa'inni argamee jira. Akka fakkeenyaattis pireezidaanti Chaad ka duraanii fi itti aanaa pireezidaantii Riippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo duraanii yakka waraanaa fi yakka dhala namaa irratti raawwataman jedhanii himatamuu isaaniiti. Manni murtii muummichi kan Afrikaa kibbaa immoo mootummaan biyyattii pireezidaantii Sudaan akka simatee seensisuusaa qeequudhaan dubbatanii jiru. Kana malees mootummaan Keeniyaa mooraa baqattootaa Dadaab cufuuf murtiin ni dabarse. Manni murtii olaanaan kan Keeniyaa fudhatama dhabsiisuun waan gaarii Afrikaa keessaa jedhee maqaa dha'eera. Tammantaan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromootti qophii teennee jalqabne daqiiqaa 15 yaani 15 nu afisanii jirtaniif galgal sa'aatii 2 daqiiqaa 45 jirti jechuun. Harkaan ni barate kottichatti munyuuqa. Abbaan uf hin argu dhagaan uf hin darbu. Kukkunin mammaas amalaaf adaba namaatii jedhanii baasan keessaa tokko. Amali keeshooree daandii qalloorra nama baasa. Sunu warri keetti nam geessaa jedhan galaanaa gaarumsa yoo amala dansa faarsu. Amala kee ashoreeto miidhaga kee daandii qalloo nama geessa kee warra kee. Amala kee ashoreeto miidhaga kee daandii qalloo nama geessa kee warra kee. Ilmaan saguu atu waame amala kee kaaniin qotee kaaniin meesee. Sanyiin facaafne daraaraan amala kee eenyu hamee cagachiise. Inna amboon duumessaahu amala kee beekii irraan gagaweessa. Na jaalannaa nu murteessi amala kee ani fedhuun mooda beessa. Amala kee waan ofiiko yaa obsa kee shaggaarirraa nama baasa kee warra kee. Amala kee waan ofiiko yaa obsa kee shaggaarirraa nama baasa kee warra kee. Baddaa gubbaarra roobee jiga. Galaana gaarumsaa galateeffannee waan afet dabartaam caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Dirree Demokiraasii. Yaadegee fi paartileen mormituu siyaasaa Itoophiyaa jiran eegi akka waliin hojjechuu danda'an irratti karoora baafannaa, ajandaa qabaannaa, mari'annaa, egeree waan itti hojjechuu dandeenyu waliin hojjannaa jedhanii walitti dhufuu jalqabanii amma tutturuutti jiran, keessa bubbuluutti jiran. Jimaat kanallee marii marsaa sadeessootti walitti dhufan. Tancuuf keessatti akka mariin egerii waliin hojjechuuf deeman itti deemuu dandeetti irratti mari'atan. Mariin baanan tan irratti yaadi paartii Medirek maali? Tan irratti namoonni koree olaantuu Koongireesii Federaalistii Oromoo keessa obbo Xurunee Gamtaa Finfinnee bilbilaan dubbise gara isaan deebise. Obbo Xurunee paartii keessan dabalatee paartiileen mormitootaa paartii mootummaa wajjiin marii geggeessuudhaaf deemsi jalqabamee ture. Kunis waamicha paartiin aangoo mootummaa harkaa qabu Ihaadeg dhiyeesseen ture. Yeroo sana kan adda baatanii moodaalitii mariin kun itti geggeeffamuu eenyutu marii sana hoogganaa taajjabdoonni eenyu faatu irratti argama ka jedhu irratti yaada akka dhiyeessitan gaafatameeti. Amma sadarkaa maaliirra jirtu? Egaa moodaalitii sana qopheessinee gama keenyaan akka madirakitti itti dhiyeessinee turre. Guyyaa gaafa guraandhala 8 moodaalitiin paartilee mormituu hundumtuu dhiyeessan dubbifame. Paartileen tokko kana kanatti keessaan dura hafa waan jedhanii fi walgahii saattaanu jechuun guraandhala 17tti beellamame. Moodaalitii sana kanaafis itti dabalamee kan haala malee itti galees irraa hir'ifamee akka sirreeffamee dhiyaatuu fi gaafa sana akka irratti dubbannu waliigallee gargar baane. Yeroo sanatti akka gabaasaa achi arganneetti yeroo sanatti koreen dhimma kana qindeessuus Ihaadeg otoo hin taane ka paartiilee irraa filatamu akka ta'u namoota filattanii turtan natti fakkaata. Gama keenyaan maqaa namootaa mari'achiiftuu yookaan immoo amaariffaan addaraadaarii jennee filannee turre mediators, observers warra taajjabdootas jennee filannee turre. Yeroo sana keessa maqaan jaraa hin dubbifamne warri kaanis akkuma kana dhiyeeffatanii akka turetti eegaa turre. Namoota paartilee hundumaa keessaa qooda hin fudhanne giddugaleessummaadhaan nu keessummeessuu
danda'u jennee uummata keenyas kan irratti amantaa qabu nuyis kan irratti amantaa qabnu gama keenyaan dhiyeessineerra. Warri kaanis egaa paartiin aangoorra jirus dhiyeeffatee kanarratti walgahii saayittaanu keessatti irratti mari'annee walii gallee iddoo isaanii qabatanii walgahii saayittaanu hoogganu jenneetu eegaa jirra. Kana qofatu hin ta'in waajjira bakka itti mariin geggeeffamullee waajjiraalee adda waayeetu hin ta'in waajjiraalee giddugaleessatti niwutiraalii ta'anii keessatti fayyadamuu dandeenyu keessatti akka ta'u filannee yaada dhiyeessinee jirra. Yaada sanarratti wanti dubbatame hin jiru. Ammallee kanafaa eegaa jirran karaa keenyaan. Yaada sanarratti hagammaatti wanni dubbatame hin jiru jechuun keessan yaada moodaalitii gama keessanii dhiyaate irratti waa'ee eenyutu marii kana hoogganaa eenyutu marii kana irratti argamaa yaada isin dhiyeessisan sanarratti jechuu keessanii? Eeyyee isa gaa fudhataniiru moo hin fudhannee jedhanii amma yoonaatti kan isaan nu ibsan hin jiru. Itti dabalatees haal duree tokko illee paartiin aangoorra jira jedhu kun deebii kennuutu irra jira. Kana qofatu hin ta'in waa hedduudha. Haal duree jechuu keessanii maal fa'i? Haal duree miti. Walamantaan akka gidduu keenyatti uumamu, walamantaan gidduu keenyatti akka gabbatu marii sana biyyuu geggeessuudhaaf tokkoffaa namooti keenya warri hidhaa jiran, hooggantooti keenya, namooti keenya, lammileen keenya warri hidhaa jiran akka nuu hiikaman. Dabalatee immoo labsiin yeroo muddisiisaa kun akka nuu ka'u fakkeenyaaf paartiin aangoorra jiru haaromfama gadi fageenyaan jedhee miseensotaatii fi uummata wajjin mari'ataa jira. Nuti sagantaa keenya, karoora keenya, kaayyoo keenya miseensota keenyaa fi uummatatti dhiyeessinee akka mari'achuu dandeenyu labsiin yeroo muddisiisaa kun akka nurraa ka'u gaafannee turree amma yoonaatti wanti deebi'e hin jiru. Garuu beellamaan adda baatan moo akkami yoomi kan deebii kan argattan? Beellamaan addaan baane gara fuulduraattis kanuma eegaa jirra jenneeti hanga yoonaatti waan dubbanne keessatti kan amma kana nama gammachiisa jennee yaannu hin jiru. Maaliif obbo Xurune qabxii isaa kallattiin natti himuu dandeessu? Eeyyee sirriitti ibsuu nan danda'an. Maaliif gidduu keenyatti walamantaan akka uumamu wajjiniin haasa'uu akka dandeenyu namoota isinii wajjiniin haasa'uu danda'an hooggantooti keenya hiikamanii bakka kanatti argamuutu irra jiraan, hoogganuutu irra jiraan. Bakka hooggantooti kun hin jirretti maree akkanaa yookaan immoo diriirii akkanaa geggeessinee fiixaan ba'a jenneetu amanaa hin jirru. Lammaffaa immoo namoota bakka adda addaatti ari'anii, hidhanii, ajjeesanii, reebanii bakka jirutti labsiin yeroo hatattamaa kun utuu nama dirqisiisaa jiru uummata keenya mari'annee kaayyoo keenya itti ibsuu bakka hin dandeenyetti dhugaama dubbachuudhaa fi wal amantaadhaan marii kana geggeessuun nutti mul'ataa hin jiru. Amma yoonaatti paartiin aangoorra jiru adda waa'iin deebii quubsaa nuuf hin kennine. Wanti gammachiisu hin jiru duwwaa utuu hin ta'in gara fuulduraattis kan abdachiisu jira moo hin jiru kan jedhu gaaffii guddaa of gaafataa jirra. Yaada manatti himtan kana paartii mootummaa harkaa qabu Ihaadegitti dhiyeessitaniittu jedhee yaada. Yeroo yaada keessan kana dhiyeessitan fakkeenyaaf waa'ee hiikamuu hoogganoota keessanii, waa'ee labsiin yeroo hatattamaa kaasamuu, waa'ee paartiin keessan uummata wajjin wal argee marii geggeessu yeroo kaastan maal siniin jedhan deebiin sinii kenname maali? Profeesar Bayyanee Pheexroos walitti qabaan madirak irra deddeebi'anii waan kana kaasanii gaafataniiru. Gidduu keenyatti walamantaan rakkoo biyya keenyaa hiikuudhaa fi walamantaan uumamuutu irra jira. Ummati keenya bilisummaadhaan sosocho'uutu irra jira. Miseensoti paartii keenyaa bilisummaadhaan sosocho'uutu irra jira. Tarkaanfii kanaa nuuf fudhachuutu isinirra jira jedhanii 2-3 irra deebi'anii gaafataniiru. Warra adda waa'ii keessaa kan achitti argaman keessaa adda waa'iin waan kana irratti dubbataa jira. Gara fuulduraatti deebii kennuudhaaf yaala jedhaniitu irra darban malee isaan biraa kan arganne hin jiru amma yoonaatti. Gama biraatiin kan isin gaafadhu obbo Xurune yaada dhiyeessitanii jirtu waa'ee moodaalitii yookaan sirna mariin sun itti geggeeffamuu eenyutu hoogganuu qabaa eenyutu irratti argamuu qaba kan jedhu waa'ee iddoo marii dabalatee akka manaan jettan dubbattanii jirtu. Kana paartiileen mormitootaa hedduutu jira.
yaadi paartiilee mormitootaa maraa adda addummaa qabamoo wal fakkaataadha kanarratti fakkeenyaaf madirakii ala kanneen jiran ni jiru paartiileen kabiroon. Adda addummaatu baay'ata yookaan guddata wal fakkaataa ta'urra paartiilee mormituu tokko ajandaama dhiyaatee irratti dubbatamaa jiru kana iyyuu gadi fageenyaan hubatanii waan gaaffii dhiyeessaa jiran nutti hin fakkaatu yeroo haasa'anii jedhanu. Waggaa 10 darbe keessatti foorumii tokko uumanii isa paartii aangoorra jiru wajjin dubbataa turan sanafaa nuu kaasu ummata irratti udumuudhaaf yaadu itti uggeeluudhaaf yaadu kana hubanne nuyi paartileen adda addaa kan madirakiin yaada wal fakkaatu kaasan illee jiru ciminnisaa garaagaraa haa ta'u malee ciminnisaa immoo kan ka'uu danda'u rakkoo ummata keenya irratti ka'e warri kanaa hin dhukkubsanne jiru warri dhimma hin qabne jiru jenneetu ilaalla yaadi garaagaraa namoota siyaasaa adda addaa hordofan jiraachuu akka danda'anutti kan wal fakkaatus jira kan garaagarummaa qabanus jiru. Kana yeroo mariidhaan walitti dhuftan walitti fiddanii ilaaltanii cuunfitanii keessaa baastu moo attamitti yaada keessa walitti fiddanii araarsitanii ittiin tarkaanfattu? Egaa gama keenyaan paartiin aangoorra jiru amma maqaansaa biyya keenya keessa ummata keenya gidduu rakkoon akka jiru dhiibbaadhaan waan dhaga'ee fi waan beekee fi gara mareetti dhiyaatuudhaaf ta'e. Kanaaf addaan calallee walitti adeemnee mari'annee rakkoo biyya kana keessa jiru hiikuudhaaf nuyi qophoofnee kaaneerra. Sanammoo yeroo jennu faayidaa ummata keenyaa, dantaa ummata keenyaa dabarsinee kenninee miti kan gochuun nurra jiru. Kana eenyumtuu nurraa eeguu hin qabu. Yaada ummata keenyaa, faayidaa ummata keenyaa, dantaa ummata keenyaa kabajamee akka inni hojiirra oolu barbaanna malee eenyumtuu dantaa ummata keenyaatti darbee abbaa irree ta'ee akka irra jiraatu hin barbaadu. Ummati keenya nu cina jira, nu bira jira, gorsa nuu kennaa jira, deeggarsa nuu kennaa jira. Kuni abdii keenya waan ta'eef itti adeemaa jirra jechuu barbaadeetan. Obbo Xurune gaaffiin kabiraan paartiilee biraarraallee dhiyaataa ture, isinirraallee dubbatamaa ture. Paartiileen kabiroon kanneen ala jiran kanneen biyya keessa socho'aa hin jirrellee dhimma siyaasaa biyya sanaa keessa nagasha kanneen jedhan itti hirmaachuu qabuu ka jedhudha. Gama madiraka ejjennoon kun jiraa? Eeyyee ammallee ejjennoon kun cimee jiraan. Abbaan biyya kanaa ummatoota Itoophiyaati. Paartii madiraka qofa utuu hin ta'in paartileen kan biraa jaarmiyaaleen biraa gahee biyya kanaa qooda biyya kanaa raawwachuun isaanirra jiru hedduu waan jiruufi keessattuu qooda fudhachuu qaba jenneetu amanna akka madiraka. Kanarratti ejjennoon paartii mootummaa maali? Agammaatti waan yaada wal jijjiirtan jiraa? Haga yoonaatti isaan ifatti yookaan immoo fuuldureedhaan kallattiidhaan yaada kan wal jijjiirre hin jiru. Akkuma jarri waamicha godhanitti paartilee gara 21 natti fakkaata kan irratti hirmatanii waluma faana waliin dubbataa jirra. Keessallee linnee dubbii kana gadi fageenyaan kun akkana ta'uu kun akkana hin ta'inii jennee ajandaa keenya dhiyeessanii walirratti dubbachuu hin jalqabne. Maaliif moodaaliitiin duraan dursee gaafatame amma yoonaatti deebii hin arganne wanti ni kaasee hin jiru amma yoonaatti. Miseensa koree hojii raawwachiistuu Koongireesa Federaalaa Oromoo obbo Xurunee Gamtaa ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Carraa naa kennitaniif anis nan galatoomfadha. Tamsaqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti qophii teennaa televezyiinii Naayil Saatirra halkan sa'aatii 5 akka sa'aatii 6 qophi'am dabruu jirtan jechuun sa'aatii 5 akka sa'aatii 6 televezyiinii Naayil Saatirra caqasuu dandeettan yaadii san nu barreessita waan nu wallaalle nu barsiisa waan nu deen ammoo nu qaabsis hornaat voanews.com irratti nu barreessitan erga teessan achirra argachuu dandeenya afaan Oromooti voanews.com yoo jettan ammoo iimeelii feesbuukii kennaati kanaafuu yaad keessan nu barreessa nu bilbilaa jenna qophiilee teennu wixataa hagi jimaata marsa intarneetii kenna yookaan feesbuukii kennallee irraa argachuu dandeettani tani jenna nu barreessaa nu bilbilaa jenna gam kennaan hardhaa tanuma nagaa keessi nu bulaa sagantaa afaan amaaraa jalqaba.